dalagu isinii qabadhee dhufeen jira. Na wajjin hordofaa isiniin jedha. Akkuma agartan barnaamijii kana akkuma agartan barnaamijiin kun Itoophiyaa dalaga jechuudha. Itoophiyaa dalagaa isin gaafata. Raqamii bilbila keessanii itti gashitan. Raqamii bilbila keessanii yeroo itti gashitanii raatan kooddii risaalaa isinii dhufu itti gashitanii achiin booda raqamii lakkoofsa Itoophiyaa itti barreessita. Raqamii Itoophiyaa yoon itti barreessu duwwaa 25 yeroon barreessu ni bu'aa jechuudha. Akkuma agartan kana nama jimee turtii gaarii taasisanii jedha. Akkanuma kunoo.